Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a gaafiif deebii pirezidaantii Maammee waliin qabna. Nu waliin turtii gaarii. Egaa gamalumaan gara gaafiitti seenna. Pirezidaantii Maammee mee haala amma erga biyya Oromiyaa seentanii haala filannoo dhufaaruuf qophiitti jirtu. Mee akkamitti jirtu mee dhaggeeffattoota keenya nuuf dhageessisi. Ijoollee waamee qeerroo waraqata koo battanii maal jedhee waa hundaanuu jechuudhaan akka namni filatuuf ittiin qophaa'e. Egaa pirezidaantii Maammee deebii nu deebiftaniif isin galateeffanna. Mee hamma gaafii gara lammaffaatti hin deema. Dr. Abiy holola Dr. Abiy irratti odeeffamaa jiru yookaan immoo Dr. Abiy uummata keenya waraana itti ergee miidhaa jira, waraana itti ergee ajjeesaa jira kan jedhu irratti mee isin ilaalcha maalii deebii maalii qabdu? Nama ajjeesu Abiy xiyyaara nama tumu. Abiy xiyyaara ajaje dhaqaa Oromoo obboleessa koo dhaqaati biyya kanarraa Wallaggarraa ajjeesa nama jedhu mee Abiy rabbeedhaati. Hin godha Abiy. Dhugaa keetii pirezidaantii Maammee hin godhu. Egaa pirezidaantii Maammee gara isin si galateeffanna gaafii keenya nu deebisuuf amma gara gaafii sadaffaatti seenaa. Egaa pirezidaantii Maammee Maammeen pirezidaantummaadhaaf yookaan immoo mootummaadhaaf hin ta'u kan jedhanii Maammeen pirezidaantii Maammeen hattuudha achi barbaadiidha uummata jedhanuuf mee isin maal jettu? Wrong story. Yawshat taariq. Ayyee pirezidaantii Maammee egaa gara gaafii afaffaatti seenaa. Pirezidaantii Maammeen erga gara Oromiyaatti seenee jaartii fuudheetu jira jedheeti holollee adda addaa kan oofamaa jiru mee ati immoo kana maal jetta? Wai. Wayyo. Tasgabbaay. Dhiifama yoo si mufachiise. Egaa pirezidaantii Maammee mee uummanni si jaalatan uummanni ati si filachuuf jiran kun mee maalirraa akka of qusatan haala sirbaa fakkeessitii mee nu agarsiisi. Farshoon nurraa dhiisa, jimaa dhiyeessa, wayyo.